kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaabaa akkam jirtu kunoo har'as qophii biraatiin gara keessanitti deebinee jirra. Qophiin har'a isiniif qabanne dhiyaanni kuni eker dubbiftuu jedha. Waa'ee eker dubbiftuu baay'een keessan seenaa irratti dhageessanii beektu jechuudha. Dubbisa kana kan hin argadhe barruulee madda walaabuu bara 1993 irraa eker dubbiftuu jedha. Aadaa amantii Oromoo keessaa tokko nama du'e akkaataa itti lubbuu isaa dubbisanii ni jira. Kunis ekeraa isaa dubbisuudha. Ekeraa jechuun lubbuu nama du'eeti. Namni lubbuu isa du'ee dubbisu immoo eker dubbiftuu jedhama. Egaa asirratti gaaffiin jiru ekeraa akkamitti dubbisu? Eessatti arganii dubbisu? Eenyutu dubbisa? Maaliif dubbisu? Kan jedhu ta'uu ni mala. Namni ekeraa dubbisu nama hundumaa miti yookiin immoo abbaa qaalluu kan ta'an mara miti. Kanaaf kan Waaqayyoo hafuura isaa keessa kaa'e nama du'e wajjin wal arguu dandeessisu ni jira. Ekeraa dubbisuun sababa du'ee fi erga du'ee booda warra hafeef immoo maatii isaa yookiin ishee irraa waan barbaadu itti himata yookiin himatti. Akka kanaan eker dubbiftuun kennaa qabaniin lubbuu isa du'ee fi firoota wajjin yaadaan wal qunnamsiisa. Namni ekeraa dubbisu warra qaalluu keessaa gosa tokkodha. Namni ekeraa dubbisu warra qaalluu keessaa gosa tokkodha. Guyyaan itti ekeraa dubbisan guyyaa hunda yookiin guyyaa barbaadan miti. Guyyaan ekeraa itti dubbisan wixata, roobii fi jimaata qofa. Hoggaa ta'u kan akka fedha yookiin ajaja ekeraatti dhibayyuu kennan garuu guyyaa wixataa dafnoodha. Ekeraa dubbisuu kan barbaachiseef wixata, roobii fi jimaatni karaa itti manni mootummaa tokko maamiltoota isaa ittiin keessummeessuudhas mitire. Kan biraan immoo ijoolleen kubbaa taphatanii ijoolleen ispoortii hojjetanii beeku. Yeroo baay'ee ispoortiin kun wixata, roobii fi jimaata. Pirogiraamiin yeroo baay'ee akkasitti waan ta'eef jechuudha. So maybe haala sanarraatii fidatanii dhufuus danda'u. So I'm just connecting guys. Ekeraa dubbisuu kan barbaachisee fi sababa qaba. Kunis namni du'e yookiin namni duute wal faana gara mana ekeraa dubbiftuu bira dhaqu, kan wal faana baay'atanii dhaqanii fi sagalee isaa yookiin ishee dhaga'uu fi rakkina yookiin dhaamsa inni yookiin isheen himatu baruufidha. Ekeraan kan dubbatu eker dubbiftuu irraa sagalee isa du'ee fakkaateetudha. Namoonni ekeraa dubbisiisuu barbaadan keessa beeketti akka hin taaneef baay'ee fagaatanii iyyafatanii dhaqu. Kunis warra wal beekan yoo ta'e tar itti fakkeessanii dubbachuu danda'u jedhanii waan shakkaniif ekeraa nama du'ee sanaa warra dubbisuu dhaqee tokko tokkoon maqaa waamee dubbisa. Rakkinaa fi bal'ina keessa darbee fi lubbuu isaa illee kan dabarsuu danda'e badii wayiif ta'uu yookiin yeroo dhumti isaa ga'e ta'uu akka du'e himata. Warri kana dhaggeeffachuu dhaqan wayitii sagalee isaa dhagaan ni boo'u. Gara fuula duraatti maal gochuu fi akka qaban gaafatu. Filmi Ingiliffaa irratti yoo ilaaltani akkaataan isaan ittiin erga du'uun isaanii dooktarri yookiin haala wayiitiin beekan guyyaa kanatti ni duuta, torbee tokkoon booda yookiin immoo guyyaa kanaan booda duuta gaaf jedhan they call it a bucket list. Bucket listiin kun kan isaanii akka plaanitti gochuuf kaawwatan jechuudha. So isa godhatu sana wajjin wal fakkaata iddoon kun jechuudha. Warri kana dhaggeeffachuu dhaqani wayitii sagalee isaa dhagaan ni boo'u.
gara fuula duraatti maal gochuu fi akka qaban gaafatu. Hiikoo wayii badii yoo qabaatan warra hafeetti akka rakkina hin uumne akka fixatan itti hima. Namni kiraa dubbisu sunis yoo ni boo'u ta'e ni dhoorka. By the way, eker dubbiftuu kana ammaaf wanta jiru ni finnaa gara fuulduraatti amantii wajjin akkamitti ilaalama amantaa qabdanii wajjin jechuudha. Akkamitti ilaalamuu danda'a? Eker dubbiftuun dhugaadha moo dhugaa miti? Plus amantiin haala kana akkamitti ilaala kan jedhu akka isiniif hojjetamu yoo barbaaddan komentii jalatti naa barreessaatii amantii wajjin ol qabsiifnee ni hojjenna jechuudha. Isa booda ekeraan nama sana haala attamiin dhibayyuu fudhachuu akka barbaaduu fi guyyaa dhibayyuu isaa eenyu harkaa fudhachuu akka fedhu akkasumas hiriyoota isaa warra turan keessaa kan argamuu fi qaban himata. Egaa akka kanaan ekeraa dubbisanii waan inni barbaadu godhaniifitu jannata jedhameetu amanama. Yoo kana gochuu baatan ekeraan nama du'e sun rarra'eetu hafa. Like they call it a soul, right? Hindoonnis akkasitiin ni amanu. Erga namichi sun du'ee booda nafseen isaa yoo haajaa isaa hin fixanne namicha isa ajjeese sana yookiin namicha waan badaatti dalagi sana akka namni biraa haloo ba'uuf nafseen isaa sitti haftii kan jedhu fiilmii irrattis argitaniitu. So sana wajjinis wal fakkaatadhaan kun. Egaa akka kanaan ekeraa dubbisanii waan inni barbaadu godhaniifitu jannata jedhametu amanama. Yoo kana gochuu baatan ekeraan nama du'e sun rarra'eetu hafa. Gaafa dhibayyuu kennan sana namni waamamee dhaqu waan kennameef nyaatanii dhuganii booda warri ekeraa dubbisan moora ilaaluus ni danda'u. Moora irraa waan hedduu dubbisu. Akkuma dabtaraan kitaaba namaaf ilaalee rakkina tokko argee furmaata kennu yaalutti moora ilaaltonnis moora irraa dubbisanii rakkina namaa ilaalchifatee sana argaaf waan argan dhibee nama sana akka inni amanutti jalqaba kanaan dura waan jedhee fi hojjete mallattoo isaa wajjin tokkoon ittime amansiisa. Isa booda sababa dhibee isaa kan ta'an ittime kanaaf immoo furmaata waan ta'uu danda'u ittima. Maarree kabajamtoota daawwattoota keenya namoonni chaanaalii keenya subscribe goone subscribe gochaa like gochaa comment gochaa qophii keenya itti fufna gara xumuraa geenyeerra. Moora oggaa jedhamu kan saawwaa qalanii garaadhaa baasanidha. Moora kan ilaalchifatan yoo horiin beeyladaan jalaa du'e yookiin wal horuu fi dide yookiin rakkina kan biraas itti dabalee madda rakkina ofii baruu fi filmaata isaas soquufidha. Egaa aadaa amantii Oromoo keessa inni tokko ekeraa dubbisuu fi moora ilaaluu yookiin ilaalchisudha. Moorri kitaaba Oromoo ta'uu isaati. Kan barruu kana barreesse Hundaasaa Waaqayyaa irraa bara 1993 irra. So guys, eker dubbiftuun kana fakkaata. Isinis waa'ee eker dubbiftuu wanti beektan yoo jiraate komentii jalatti nuuf barreessaa. Walitti qabne immoo komentii jalatti garuu beekuun barbaada. Amantii wajjin wal qabsiifnee ilaallu moo eker dubbiftuus deeply maal akka fakkaatu haala kamiin akka ta'u yoo beekuu barbaadan komentii jalatti naaf barreessaatii isa ilaallee itti fufnaa jechuudha. So har'aaf kana fakkaata. Qophicha yoo jaalatan like, share, subscribe gochuu keessan hin dagatinaa. Garuu qophicha yoo jaalatan qofa. Kun sagalee kitaabaati. Anis Fuad Awwal isin jaalanna. Oraa bulaa.